Tu mana lubummaa Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessan qofa otoo hin taane gaaffii amantoota Ortodoksii aanaa Qilxuukaarraa bakka bu'een dhufe waan ta'eedhaatiif gaaffii waliigalaatii miti kan Qilxuukaarraa gaaffii amantoota godina Wallaggaa Lixaatii. Mazmara keessan qabadhaaf dhimma amantaa bicha yaada amantaa keenya ilaallatu duwwaa kaasa. Dirree sariitii Maariyaam Gimbiirraan dhufe. Eessa turtanii garuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedhe. Miliyoonii kan meeqatu isin jala jira. Isin bushaatu akka Oromiyaatti. Meechirra dhaagaa. Jarri kun isin tumsu hamma beeku saayintistii haa ta'u dooktarii haa ta'u maal haa ta'u isin tumsu haa ta'u iyyuu malee moo geggeessummaa irratti isaan irraa fudhachuudhaan isaanii ofitti dhiyeessuudhaan mari'achuudhaan kun cimeetti fufuu qaba. Wal tumsinee muuxannoo qabnuun maal qabnuun cina keessan bira jirraa soddaadhaanis haa ta'u sodaadhaanis haa ta'u gara teellaatti hin deebinu. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti Oromoon daaqonii ta'uu Oromoon luba ta'uu, Oromoon qomosii ta'uu, Oromoon monoksii ta'uu, Oromoon phaaphaasii ta'uu keewwata isa kamtu dhorka yookaan artiilii kamtu dhorka. Kanaafuu sirrii kana dhorku waan hin jiraanneef eenyummaa keenya eega barreetii wangeela lallabuu keenya eega barreetii waa'ee afaan Oromootiin bataskaana keenya keessatti tajaajiluuf tajaajilamuun geggeessuuf geggeeffamuun sirri nu dhorku eega hin jiraanneetii teellaatti kan nu dhiyeessu tokko hin jiru. Baroota hedduu keessatti abbootiin waan baay'ee kaasaniiru. Bu'aa bayii hedduutu ture. Oromoo waan ta'eedhaatiif mana amantaa keessatti ari'atamaa kan ture hedduudha. Anillee waa baay'een beekaa. Maaliif jennaan yeroo ammaa kanatti sodaa tokko malee dubbachuutu nurra jira. Waan nuyi dubbannu waa'ee amantaati, waa'ee afaan keenyaati. Heeraaf seera irratti nu iyyama eega ta'eeti. Afaan keenyaatiin gargaaramuun, afaan keenyaatiin dubbachuun kan nu dhorku eega hin jiraanneeti sodaa tokko hin qabnu. Kanaafuu namooti baay'een waa'ee hundeeffama lubummaa Oromiyaa kana waa baay'ee kaasu. Akkanaaf galetti iddoo kana namoota jedhanittis akka nuuf galetti garuu hundeeffamni mana lubummaa Oromiyaa kun namoota hin beekneedhaatiif namoota hubannoo hin qabneedhaatiif waa biraa yoo ta'eyyuu uniif amantoota Oromoo waliigala maraa biyya kana keessa jiranidhaatii fi bu'uura. Sababiin isaas Oromoon aadaa qaba, Oromoon amantaa qaba, aadaa keessatti Oromoon guddifachaa qaba. Saba kamiyyuu gargar hin dhiibu,
ofitti qabee bulchuu ni beeka. Amantaas walitti finne aadaas walitti finne Oromoon waan hundumaa beeka. Waan kana ta'eedhaatiifiyyuu namoonni hubannaa hin qabne manni lubummaa Oromiyaa kun yoo hundeeffamee fi sabaaf sablammii achi keessa jiraatan ni ari'a. Kun hubannoo dogoggoraati. Sababiin isaa Oromoon aadaa qaba jenneerra, amantaas qaba jenneerra ega ta'eeti, amantaadhaan obboleessa isaa egan jaallata ta'eeti, aadaadhaan lokka baga ega ta'eeti, eenyuun iyyuu ari'achuu hin danda'u. Walitti qabee jiraata. Haa ta'u garuu anatu si beeka afaan kee, anatu si jaajala afaan kee inni jedhu gonkumaa har'as hin hojjetu, boris hin hojjetu. Isa kanaadha kan barbaannu. Kanaadhaaf waltajjiin kana uume. Kana jechuun immoo sabaaf sablammii biyyattii keessa jiraatu ari'achuu miti. Mee akka mootummaatti yoo ilaalle biyya Oromiyaa keessa sabaaf sablammii hedduutu jira. Mootummaan sabaaf sablammii biyya sana keessa jiraatu hundumaa walqixxeetti ilaalee, walqixxeetti kunuunsee, walqixxeetti bulchaanii jira waan ta'eef mana amantaa keessattis kanaadha kan barbaachisu. Namoonni baay'een ibsaa gaanii keessatti beekumsi isaanii fagootti yaaduu waan hin dandeenyeef gabaabsanii yaadu waan ta'eedhaatiif kaleessa dheengaddammoo nyaatanii waan baraniif amantoota kana ukkaamsaa waan turaniif afaan kun akka hin dagaagneef gufuu ta'aa waan turaniifi bu'aan kun waan itti irratuuf hubannoo malee haasoo waan ta'eedhaatiif nuyi sanarraa walaba waan ta'eef bilisummaadhaan afaan keenyaan fayyadamuun, bilisummaadhaan amantoota keenya geggeessuun, bilisummaadhaan wangeela lallabuun, bilisummaadhaan sirna qulqulleessuu geggeessuun maaltu nu dhorka? Kanaaf amma gubbaatti illee paatriyaarikii ta'uu maaltu nu dhorka? Keewwata saqamiidha. Maaltu nu barbaachisaa? Maree walii wajjin mari'achuu, tokkummaa uumuu, wal jabeessuutu nu barbaachisa. Kanaafuu an gara fuulduraatti wanta nuyi goonu tokko yaadi amma bu'uuramee kaa'ame kun koreen qindeessituu mana lubummaa Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessan qofa otoo hin taane gaaffii amantoota Ortodoksii aanaa Qilxukaarraa bakka bu'inneef waan ta'eedhaatiif gaaffii waliigalaatii miti kan Qilxukaarraa, gaaffii amantoota godina Wallaggaa Lixaatii, Wallagga Lixaa qofa otoo hin ta'in gaaffii amantoota Oromiyaa waliigalaati. Kanaafuu yoo barannee yoo afaan keenyaan tajaajilamne saatii ammaa kana yeroo ammaa keessa jirrutti ammayyaa'uutu nurra jira waan ta'eef dhaloota haaraa bataskaana keessatti yeroo ammaa kana uumamanii jiran qabannee deemuu kan dandeenyu afaan keenyaan yoo barsiisne, afaan keenyaan yoo tajaajille waan ta'eedhaatiif tarkaanfachuus guddachuu kan dandeenyu kanaadha. Kun immoo yakka miti. Kan Qeesaarii fi kan Waaqayyoof jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Uummati barate afaan isaatiin tajaajilamu mana amantaa keessatti illee mootummaaf ni ajajamaa jechuudha. Waaqayyoofis ni ajajama. Bu'aan isaa isa kanaadha. Manni lubummaa Oromiyaa bu'aa isa guddaadha. Namoota hedduu dhabni bataskaana keessatti. Namoota hedduutu nu jalaa ba'e waan ta'eedhaatiif Waaqayyoo yeroo kana nu laatee jira. Waaqayyoo yeroo isaatu ga'ee kanaafuu nuyi tokko taanee walkutuun qoqqoodin tokkummaa keenya cimsamnee kaayyoo keenya gara fuulduraatti qabnu tarkaanfachiisnee afaan keenyaatiin fayyadamuun nurraatii eegama waan ta'eedhaatiif waltajjiin kun waltajjii bareedaadha. Gara fuulduraatti mareen keenya haa gabbatu. Akkaataa tamittiin kallattii keenya qabanna kan jettan ogeessa nu mariisisaa. Oromoon beekaa hedduu qaba waan ta'eedhaatiif Oromoon kan barate hedduu qaba waan ta'eedhaatiif Piroofeesarri Dooktarri jiru biyya lafaa keessas amantaan sanii kan keenya kan ta'e baay'ee nu jala deeman waan ta'eedhaatiif kallattii fuulduraa jiru akkaataa ittiin tarkaanfachuu dandeenyu nuuf mariisisaa waliin mari'annaa. Teellaatti hin deebinu fuulduratti deemnaa, nageenya keenya eeggannaa, bataskaana keenya eeggannaa, doogimaaf qanonaa keessaa hin baanu. Nuti waan biraa oomna utuu hin jedhin doogimaaf qanonaa keessaa baana utuu hin jedhin doogimaaf qanonaa keenya eeggannee eenyummaa keenya barree afaan keenyaatiin tajaajilamna. Afaan keenyaatiin gargaaramna. Afaan keenyaatiin geggeeffamna. Geggeessuu qofa utuu hin ta'in afaan keenyaatiin eega wal geggeessine wal bulchina. Kanaaf gubbaatii kaasee amma gajjallaatti amantoota kana qabee kan deemuu kan danda'u
amantoota kana wangeela barsiisuu kan danda'u, amantoota kana bulchiisa gaarii lafa qabachiisee tajaajila kenniisa gaarii kennuu kan danda'u oomishna ni tarkaanfanna jenne malee tokkollee dogmaaf qabanatti waan hin buuneef hamma kana hin goonetti immoo waan nu gaafachiisu waan hin jirreef seerarrattis tumamee waan hin jirreef kanaaf gara fuulduraatti eenyummaa keenya bannee jirra, kaayyoo keenya barree jirra, tarkaanfachaa jirra. Qaamni mootummaas nu deeggaraa jiru, bukkee dhaabbachaa jiru, dooktarii keessa lixanii akka itti waaqeffachaa jedhatu hin ta'in biyya kana keessatti biyya Oromoo keessa jirra waan ta'eedhaatiif akkaataa heeraaf seerri mana amantaa keenyaa nu iyyamutti tarkaanfachuu qabna jechuun barbaada. Hundeen qulqulluu Sinoodos amantoota gajjallaa jiranidha. Amantoonni gajjallaan jiran taana achi hin jiru. Waan kana ta'eef wal qabannee isaanis nu haa dhaga'an. Maaliif nu didu? Maaf gaaffii keenyatti deebii nuun kennan? Gaafachaa kan jiru akka mootummaatti sadarkaa naannootti caffee jedhu karaa musliimaallee kan federaalaa jedhu kan musliimaa jira, akka oromiyaattis dhaabbatee jira, sadarkaan caasaa mana amantaadha. Kanaaf gaaffiin keenya sadarkaa oromiyaatti nuuf dhaabbatu mana lubummaa oromiyaa jechuun yakkamiti. Kanaafuu an siin beeku jechuudha siin beekaa. Deebiin silaadha jechuun isaanirraa eeggannaa yoo didanis homaa miti nuyi tokko ta'anii walii keenya jajjabeessine hojii keenyatti fufuu dandeenya. Aanaa mana sibuu magaalaa Mandii bakka bu'ee akkan dubbadhuuf nuti kan dubbannu waa'ee mirga keenyaadha. Mirgi keenya kan nuuf kenname uumamaan Waaqayyotu mirga keenya nuuf kenne. Innis afaan keenyaan akka dubbannuu fi afaan keenyaan Waaqayyoon akka galateeffannuuf carraa kana kan nuuf kenne Waaqayyoodha. Dhiibbaan karaa afaanii nutti dhufu immoo namoota baay'ee mana amantaa keenyaa yookaan amantiisaa akka inni dhabsiisaa ture beekamaadha. Mana amantaa keenyaa keessatti nuyi bara 1983 kaasnee akka aanaa mana sibuutti afaan keenyaan geggeessaa turre. Afaan keenyaan geggeessine gaafa jennu immoo bataskaana keessatti kan inni geggeeffamu afaan biraan yoo ta'u nuyi afaan ol dhageenyuun geggeessaadha kan turre. Callisnee utuu miidhamnu, utuu haasaan keenya fudhatama dhabu, utuu geggeessan keenya geggeeffama itti fakkaachuu didu, ijoollee keenya itti guddifannaa, wallaalaa keenya itti irraa barsiifanna innis irraa barachaa turreerra. Haa ta'u malee dhiibbaan yeroo sana ture maa'inni kan jedhu bara 1989 maqaa isaaniillee tuquun hin barbaachisu yoo tuqees homaa rakkoon qabu Abbaa Gabrasillaasee kan jedhani kitaaba afaan Oromootiin maxxanfamee mana amantaa keenya keessatti nu hin geggeessinu. Afaan Oromoo mana bataskaana balleessaa bataskaana Kwaasha jedhanii gadi baasanii gubanii yeroo isaanatti waan isaan hojjetan kana akkaataa isaan hojjetanitti beenyaa yoo kaffalleef miidhama qabaa. Gara biraatti nu geessanne jaarsolii biyyaan abbootiin gatteenye mari'anne maal gochuu qabnaa namoota dhiibbaa afaanii kana nurratti geggeessan gochaa kana nurratti geggeessan kana borattamitti waliin deemuu dandeenya jenne gatteenye mari'anne sa'aatii 24 kana keessatti akkaataa isaan miidhaan biraan utuu irra hin gahin nuyis itti gaafatamummaa biraa akka keessa utuu hin galin sa'aatii 24tti akka isaan bakka sana aanaa sana gadhiisanii akka isaan ba'aniif itti himne yeroo sana bakka sana gadhiisanii gadi ba'an. Kun maa'inni afaan keenyaan akka hin tajaajilamneef dhiibbaan isaan nurratti geggeessan daaqnoota keenya irratti akka isaan afaan biraadhaan malee afaan Oromoon achi keessatti akka isaan hin dubbanne gochuudhaan kan isaan geggeessaa turanidha. Egaa haa ta'uuti akka mana sibuutti liqati guwaan qasis nuti kun hin beeku afaan Oromoo iddoo sanatti bal'inaan kan inni tajaajilamaa jiru amma galata Waaqayyoo haa ta'u mul'ati iddoo sanaa ka'e jalqabbii masaarraa afaan Oromoodhaan jalqabne gaafa jalqabnu immoo dhiibbaan geggeeffame amma naannoo Oromiyaatti kan inni deeme sun bu'uuruma gajallaadhaa kanaa ka'eedhaan dhiibamee kooraa sana ga'eera. Haa ta'u kun mirga keenyaadha. Amma nuun kan nu haasofnu mirga keenya. Mirga kana immoo Waaqayyotu nuu kenne. Afaan kana Waaqayyotu nuu kenne. Afaaniin akka dubbannu, afaan keenyaan Waaqayyoon akka galateeffannu,
afaan keenyaan akka nu waaqessinu dhiibbaan nurratti godhamuun kun kaleessas akkaataa itti dubbannu dhabne akkaataa itti mari'annu dhabne qaamni waa'ee kana nu mariisisu waan dhibeef callisee namni akka gabroomaa tokkotti akka mirga hin qabne tokkotti akka nama mirga isaa falmachuu hin dandeenye tokkotti callisnee taa'aa ture. Amma garuu ifni mul'ateera. Carraa dubbachuun nuuf kennameera. Carraa haasa'uun nuuf kennameera. Waa'ee mirga keenya, waa'ee afaan keenyaa dubbachuu. Amma mirga keenya dubbanna gaafa jennu mirga namaa dhiibnaa miti. Afaan keenyaan Waaqayyoon galateeffannaa. Afaan keenyaan olii keenya tajaajilla kan jedhu sun ammallee ol ba'ee maaf hin dubbannu. Sinoodosiin maaliif nu dhiibu? Maa dhiibbaa afaanii geggeessu? Sinoodosii jechuun hojii ergamootaa boqonnaa 2 gubbaarratti yoo ilaalle afaan garaagaraatiin kan dubbatamu isaan saba garaagaraan qooqa garaagaraan kan dubbataman sana gurri isaanii nama hundumaa kan dhaggeeffatu qooqa hundumaa kan dhaggeeffatu malee qooqa tokko duwwaa yookaan gosa tokko duwwaa dhaggeeffatanii gosa kan biraa immoo kan sarbamu miti. Bakka bu'oota isaan hojii ergamootaa irratti qooqa hundumaa dhaggeeffachuutu isaan irra ture. Mirga hundumaa kabajuutu isaan irra ture. Hundumaa dhaggeeffachuutu isaan irra ture malee dhiibbaa geggeessuun afaan irratti dhiibbaa geggeessuu jechuun waan Waaqayyoo uumamaan namaa kenne nama sarbu waan ta'eef kun qixa sanatti Sinoodosiinisitu ilaalanii gaarii ta'a. Dhiibbaa kana immoo erga jalqabne nuyi biraan hafu. Maaliif dhiibamee dhufe waan ta'eef kaleessa muraasaan jalqabame amma nama baay'ee horreera. Ijoollee baay'ee guddisneerra. Ijoollee baay'ee arganneerra. Beekaa baay'ee itti qoranneerra. Amma beekaa qabna. Beekaa sitti guddifanneerra barsiifanneerras wanti nu daangessus hin jiru. Wanti nu daangessu mirga keenya gaafanne immoodha. Mirgi keenya munuu kabajamuu qabaadha. Kanaaf waltumsuu qabna. Waltumsuu irra immoo dhaggeeffachuu qabna. Wal mariisisuu qabna. Kaleessa dhiibbaan nurra ture sun immoo nurraa hafe bataskaana keessa dhaabanne mana Waaqayyoo keessa dhaabanne afaan keenyaan walitti dubbanne afaan keenyaan Waaqayyoon galateeffannaadha malee amantii namaa yookaan mirga saba tokkoo dhiibuudhaaf waan kaasne miti. Akka naannoo Oromiyaattis mana dubbummaa Oromiyaan mirkanaa'e Sinoodosii galuu qaba. Sinoodosiinis kana nuu iyyamee mirga keenya beekee qooqa keenyaan akka tajaajilamnuuf akka tajaajillu nuu mirkaneessuu qaba malee isaati daangaa nutti gochuun kun uummata keenya kaleessas fincilsiisaa ture, kaleessas nu dhabsiisaa ture, amantii isaa gansiisaa ture waan ta'eef amma immoo gara caalutti waan deemuuf kanaa gurra isaanii utuu as qabanii dhaggeeffatanii akka nuyi kana tajaajilu utuu nuu iyyamanii gaariidha jechuu barbaada. Inni kan biraan qaamni Sinoodos sagantaa amma mana qindeessummaa Oromiyaatiin qophaa'e kana utuu dura hin dhaabatin amantii kana waan jaallata ta'e gaaffii amma gaatame kanaaf deebii akka nuuf kennuun jedha. Inni kan biroon dhaamsa dhaamu barbaadu kaleessa dheengadda uummatatti ol qindeessee olii ofiisaa geggeessaa ta'e geggeeffamaa ta'e geggeessaa ture amma immoo nama dursuu argatee waan jiruuf qaamni dursuuf taa'e kun ammas guyyaa tokko dubbatee kan deessituun ta'e maal gochuu qabna maaltu nu afata maal raawwannu maal goonu maal hojjennu waan jedhamu kana amma akka hooggansaatti kaa'amuu qofa utuu hin ta'in ongasa duukaa immoo maaltu jira qaamni kun akkamitti diriiruu qaba hojiin keessaa falan akkamitti qulqullina argachuu qaba dhimmi kun yoo iyyanu iyyamame immoo akkamitti caasaasaa eeggatee qulqullaa'ee deemuu danda'a yoo akkuma jedhame waasni kennine irraan hin jedhame maal gochuu qabna manni amma waan bareedaa gadi buusuudhaan waan jedhamu kana jilli dhufe kun ergaa kan akka nuuf fudhatuun barbaada. Caasaan kun miidhagee akka deebuuf akka itti illee yaaneef hundi keenya itti amannee akkuma hojjechaa jirru borimoo waan nu amansiisu akka hojjetamu mootummaan biyya lafaa bulchus uummati maal jira jedhee uummatarraa yaada fudhatee yaada uummataatiin hojii hojjetaa qaamni hooggansa hoogganu kamiyyuu namni afooshaa mandiraa geggeessiyyuu uummati maal jedha hojii geggeessa waan ta'eef uummati maal jennaan hojii akka geggeessinu gaarii natti fakkaata. Tokkummaan keenya cimee itti fufuu qaba. Ammas godinni keenya milkoofneerraa jedhee taa'uu hin qabu. Milkoofni amma lafa barbaadameef ga'utti amma hawaasi keenya ol qixa jaallattoonni amantaa keenyaa ol qixa Oromiyaa keessatti mirkaneeffamee hundee isaa gad dhaabbatutti uummati keenya deeggarsa yaadaas deeggarsa barbaachisu kan biraanis yoo jiraate manni kun yoo gannetti buuse deeggarsa barbaachisu gochuu qaamni gararraa jiru Oromoo ta'anii baay'een isaanii jiru. Oromummaa keenya mulquuf utuu hin ta'e Oromummaa keenya deebisuuf
mirga keenya dhiibuuf tun ta'in mirga keenya deebisuuf mana amantaa keenya sirna ishee diiguuf tun ta'in sirna ishee afaan oromoon barsiifnee jabeessuuf doogimaaf qannoonaa ishee diiguuf tun ta'in doogimaaf qannoonaa ishee tamannee akka hawaasa keenya fudhachiisuuf barsiisuuf kanaaf boris booddeetti akka hin deebine ta'uu keenya baranii qaamni nu dhiibuuf booddeetti nu harkisuu barbaadu yoo jiraate adaraa nu dhiisaa nu gargaaraa nu deeggiraa jedhan gama kooni qaamni hojii kana geggeessuuf deemtes jechi baay'een jira miidiyaan isaallee baay'een jira waan baay'een jira sana hundumaa immoo obsitanii obsa kaleessa jiru caalaa daran horattanii akka itti fuftan jenna nunillee oowudhaan humnaan sochiidhaan aaruun irratti kaanatu hin ta'in obsaan hawaasi kun illee dandeenye galma bira ga'uuf geenyu bira geenye kaayyoo keenya akka galmaan geenyu sin jedha. Nagaasaa Fayyisaan jedhama dhaloonni koo asuma madaanaa libii beeta kiristaaniitti kananii diqqinaa fudhadhee kan inni itti gargaarsas gargaaree mana kan gargaaraa ture anaddanuma amma waan tan beeku dhaloota kootti qabee ijoollummaa kootti ani ilmoo Oromooti afaan Oromooti kan inni itti tajaajilamu jalqaba astamaariin tokko jira barsiisaan Haayil Molokotan baay'ee kan jedhamu isa kadhadheetanii yaabbaa keenyaa kan jedhamu naasaaf jedheen isa barreeffanniidhaan baay'iseen ummata madaanaa lamii beeta kiristaanii dhaabataniif hundumaaf hireen yaabbaa keenyaa kan jedhamu barsiisuu jalqabe. Amma ergasii maal naan jedhanii inni misiyooniidha naan jedhanii afaan Oromoo kana egaa afaan Oromoon jedhamu inni misiyooniidha kanaafi kanaan kadhachuu jalqabe jedhan ani immoo abbayee kootu abbayeen koo Fayyisaanii jalqaba barumsa isaaniitu matsaaf quddisiidha barumsi isaanii nama barataniidha abbayeen koo isaan irratti baradheen yaabbaa keenyaa kan jedhamu kan isaan irraa fudheen ka'e amma ergasiiti akkuma jedhame guyyaa Waaqayyo jedhe guyyaan isaa eeggate kunoo dhufee amma kanarraa nu ga'e afaan Oromiffaan kan shuuman qaddasan dhiibnaan mataadhuma isaarraa yoo akka ta'u nu godhanii nuun jedhanii abdii guddaan nuu ka'ee nuu kenname abdiin kun ammayyuu hamma dhuma isaatiitti gooftaa Yesuus nu wajjin haa ta'uun jedha guyyaa irraa nagaa isin gidduutti argamee kana dubbachuu kootiifis Waaqayyo Waaqa koo nan galateeffadha. Ulfaadhaa itti nuu jabaadhaa waan jalqabeef kan hamma xumura dhuma isaatiitti nu wajjiniin ta'a nu gargaara. Afaan keenya hin guddisne inni hundumti keenya erga dhamaatii gochaa jirra ta'eeti maaliif miidiyaan afaan Oromootiin banamee akka uummanni keenya baratu hin taane jechuu barbaada. Karaa kanaan immoo ammuma tokko immoo miidiyaan afaan keenya kana nu mul'isaa jiru OMN jira wanta ta'eef karaa kanaan OMN faamilii akkanaa gootanii isin gaafachuu barbaada. Miidiyaan afaan Oromoo kan amantaa keenya ilaallatu otuu banamee garuu fayyaama waltajjii kana bal'inaan dhaggeeffachuu hin danda'a jechuudha. Karaa kana otuu miidiyaan afaan Oromoo nu baname jedheen gaafachuu barbaada. Lammaffaa immoo afaan keenya akka hin guddannee fi magaalaa keenya keenyatti kan hin guddanne gochaa turee fi ammas immoo muraasni jira kan mormu. Ammu wayyuu nuuni akka inni nu afaan Oromoo ta'e gammadaa jirru kan baay'ee immoo quuqamaa jiranii jiru. Afaan keenya akkamittiin akka guddatuu fi akkamittiin akka inni iddoo olaanaa ga'u kan godhu mana amantaa keessatti akka sabni jaallatu kan godhuu fi tokkoffaa qeesiin kee achi ba'ee barsiisu afaan Oromoo akka inni haasa'u kan godhuu danda'u sabakaadha achi keessaa sabakaan filamu suni. Qeesiin keenya kun ammamii quuqama maalii afaan keenyaa qaba ammam saba keenyaa fi jaallata jedhame filanii qeesiin ba'ee qaxarameen hojjetu. Qeesiin afaan Oromoo hin danda'a afaan Oromoo uummata isaa barsiisaa afaan Oromoo uummata isaa tajaajila jedhamu gadaanaa ta'e betaskaana waradaatti ergame betaskaana waradaa waanii ta'e gadi bu'ee barsiisee magaalaa keessatti uummanni waan hin ta'u jechuudha. Namoonni baay'een amantaa Ortodoksii keessa taa'ee waa'ee mana lubummaa kan hin beekne waan baay'ee dubbatamaa jira. Innis qaama siyaasaa wajjin harka wal keessaa qabu. Mana amantaa Ortodoksii diiguudhaaf deemaa jiru. Birrii fudhatanii akka isaan hojjechaa jiran kan jedhan baay'een isaanii ni jiru. Warroota kanaaf immoo ammaal jechuun barbaada qaama siyaasaa keessa osoo hin taane
Afaan keenyaan tajaajilamnaan siyaasa osoo hin taane mirga keenyadha. Iyesuus Kiristoos saba Israa'eliin gaafa barsiisaa ture aadaa isaaniidhaan afaan isaaniidhaan deemee barsiisaa ture. Nutis afaan keenyaan baranna, afaan keenyaan lallabna, afaan keenyaan faarfanna yoo jenne nuti siyaasa geggeessine miti. Kanaafiyyuu namoonni siyaasa jedhan dogoggora akka ta'e asumaan akka beekan hin barbaada. Amantii kana keessatti alaabaan fannifamu alaabaa siyaasaadha malee alaabaa mana qulqullummaa miti. Manni qulqullummaa alaabaa hin qabdu. Miidiyaa waan kana hordofee addunyaatti dhiyeessuudhaaf nu gidduutti argame galateeffachaa abboota keenya fagoorraa dadhabbii tokko malee hin dadhabne osoo hin jedhin gidduutti argamanii waa'ee amantii isaaniif quuqaman abboota keenya maqaa waaqayyootiin galateeffachuun barbaada. Sirni mana bataskaana keenya waldaa keenya cimuu qaba. Oromoon aadaa qaba. Seera qaba. Naamusa qaba. Wal kabajuu qaba. Kanarratti hojjechuu. Misooma adda addaa irratti hojjechuu. Gana abala nu eeyyamne nu eeyyamaniiru hin sodaatinaa kana booddee. Waa tokko sodaan godhatinaa. Kana booddee waan sodaannu tokko hin jiru. OMNs nu galateeffadhaa. Galanni guddaa waaqayyoo. Adaraa keessan gara fuulduraatti nus isin bukkee jirraa. Waan isinirraa adda baanu hin qabnu qabsoon keenya walumaanii waan amma jalqabne kan akka waliin xumurru. Jila sadarkaa Oromiyaa irra jiru kanas deeggaruun dhaggeeffachuun amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti gurmaa'anii jiran hundarraa kan eegamu ta'a. Wanti itti tajaajilamnu hedduutu jira, kitaabolee hedduutu jira. Beektotni keenya hayyootni gurguddoon mana amantaa keenya jiran amma eessarraan geenyeerraa mana lubummaa Oromiyaadhaa hundeeffachuutti adeemaa jirra. Kun immoo yakka miti afaaniin tajaajilamnaadha. Bataskaanaa cufamaa jiru abanamuudha. Kana eenyullee dura dhaabbata kan jedhu amantaan qaban xumurarratti nan kaasa. Kanaaf qopheessuun hayyootarraati kan inni eegamu. Amantootni gara hayyootaatiif gara abbootii amantaa ilaalu. Abbootiin amantaa fi hayyoonni immoo kitaabota jiru kan karaa guutuu ta'een seera Ortodoksii Tawaahidoo irraa utuu hin jallatin karaa guutuu ta'een hiikanii qopheessuun kan isaan irraa eegamuu fi amantoota kana qopheessanii karaa guutuu ta'een akka itti fayyadamnu gochuu irratti isaan kanaafis ergaan qaba jechuudhaan. Gama biraatiin yeroo addanarraa ol adeemnu koree hundeessituu mana lubummaa sadarkaa Oromiyaa irra jiru kana biraa naqaa. Egaa dhuftaniittu nu gidduutti argamtaniittu haala waliigalaa ejjennoo amantaa kana wajjin wal qabatee jiru ejjennoo amantaa kana keessatti bataskaanota cufaman bansiisuu irratti afaan Oromootiin tajaajilamuun murteessaadha jedhu kana karaa guutuu ta'een mirkaneeffattanii jirtu. Amma egaa wantoota hojjetamuu qabu utuu yeroon ittiin kennamin baraa gara baraa utuu lakkoofsisin yeroo gabaabaa gidduutti jabaattanii qaama dhiibbaarraan ga'uu maltanis dhiibbaarraan geessanii caasaa sadarkaan jiru kanas gurmeessitanii amma nu biraa bahee isin bukkee dhufeera hundumtuu isin dhaggeeffannarraa kan hafe amma addana akka keenya durii warraaquun badaa maal jechuun hin jiru. Kanaaf akka dubbichi dagannaa hin finneef isin karaa keessan waan dandeessan amma dandeessaniin amantootni Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa keessa jiran qofatu hin taane guutummaa biyya kanaa keessa jiran yaada isin deemtaniif kana hin deeggaru jennee waan abdannuuf dhugaadhas immoo waan ta'eef waan deeggaramuu fi nu jabaachuutu eegaman jedha. Xumura irratti kan neeni tarii dhimma kana beekaniisa ta'utuun beekin morman nama afaan dhaloota kootiitiin fayyadama jedhee eenyullee baramma miila lakkoofsisullee irraa dhorkuun hin danda'amu waan ta'eef nu deeggeraa nu cina dhaabbadhaa mormuun hin baasu kan jedhunan xumuraa fayyaa ta'a. Hojiin kanaan booda hojii guddaadha, hojii ulfaataadha, hojii kadhannaa barbaadu, hojii aarsaa guddaa barbaadu ta'uu isaa dagachuun nurra hin jiru jedha. Maaliif kaleessayyuu yeroo dhiibamaa turre hojii guddaa hojjetamaa turre irraa
dhiibbaa sana waaqayyo guyyaa isaa eegee irra nurraa kaaseera. Amma wanti bakkeedhaan nu dhiibu hin jiru. Alaa wanti nu dhiibu hin jiru. Nuni garuu waliin taane yoo wal dubbisne yoo saganteeffanne hundumaa kan danda'u Kiristoosin yoo qabanne yoo kadhanne kan caalmaa milkaa'uu hin dandeenya. Ba'aa guddaan akka sanarra jiru, ba'aa guddaan akka nurra jiru dagachuu hin qabnu. Ijoolleen keenya afaan kanaan nu tajaajiluu jalqabaniiru. Nummoo hammam xiyyeeffannoo itti kennaa jirraadha. Abbootimti sadarkaa adda addaatiin yookiin aanaa adda addaa irraa bulchaa geggeessaa jiran hammam xiyyeeffannoo itti kennine dhimmi kun an keenya jennee warri magaalaa Gimbii keessa jirrus hammam irratti hojjechuudhaaf hirriba dhiisne. Egaa isiniif waaqa keessatti obbeeka ergii dubbii kana jalqabdanii maal akkasin keessa jirtan bakkeedhaa diina bakkeedhaa isin lolu isa keessaa dabalatee jechuudha. Warra asii ajjiru kun immoo kanaan booda rafuun nurra jiraawoo hamma beeknu gumaachuun hamma beeknu waa darbachuun hamma beeknu waa hojjechuun nurraati eegama. Sinirraa duwwii sinitti baa duwwii feenee kan ol deebinee rabnu otoo hin taane nus halkaniif guyyaa inni guddaan waaqayyoon kadhataa walii keenya ijoollee keenya kunuunfachaa yoo irratti hojjennarraa kana fee nama eeguudhaan inni kaleessaa nu haa ga'u. Kaleessaan hojjennanii gaafa kaanu afaan kee qabiyaanatu si beekaa si maaltu gashee keessuma keessaa yeroo abbootiin keenya hojiidhaaf gara isaanii dhaqanii caasaan jaarsolii bataskaana keessa hin jirtu. Caasaa jaarsolii hin qabnu jedhamaa turame jaarsolii makaleessa caasaa bataskaana keessa haqametu ara seenaa hojjetee seenaa kan nutti agarsiise abboota keenya dabalatee waan ta'eef hojiin sun teellaatti akka hin deebine hin jabaanna jechaa. Waa'ee afaan irratti yeroo sirni qulqulleessaa afaan Oromootti jijjiiramee gubbaadhaa gad dhufee xiqqoo ishee ittiin tajaajiluu jalqabne. Abboonni keenya nu bukkee jiranii afaan biraatiinis tajaajilan afaan kanaanis tajaajilanii iddoo tokkotti dhiibbaan tokko akka inni ture ni yaadadha. Kan nama dhibu keessaa tokko afaan sana keessaa afaan Giriisa keessaa Maayixeenti inni jedhamu gara afaan Oromootti gaafa jijjiiramu ulii jedha. Amma ana nan jaaladha afaan Oromootiin jalqaba gaafa dhufuusaa dhugaan seenee ammuma dandeettii kootiin ittiin tajaajiluu jalqabe. Haamilee koo kuffisuudhaaf jecha yeroo sana waa'ee koo kaasuu hin barbaanne Maayixeenti isa jedhu sana ulii isa jedhu sana anaan maan jedhanii taappeenaa natti kaa'anii Maamree ulaa yookaan qees ulaa jedhanii maqaa natti kaa'an. Haa ta'u iyyuu malee inni kun maal jechuudha haamilee koo kuffisuudhaaf jecha natti hin dhaga'amne yeroo sanan inni mana hojjedhe har'a keenya. Kanaaf iyyuu gara fuulduraatti afaanni kun afaan waaqayyos jaallatudha. Kanaaf jilli kun deeggaramuu qabaa isin duwwaa miti. Mana lubummaa Oromiyaa jechuun uummata kana jechaadha. Uummata kana wajjin. Kanaaf nutis uummanni jara kana waa ilaaluu utuu hin taane nuti wal jabeessinee wal kakaasnee haamilee walii kenninee namoota nu bukkee jiranis jaallannee raawwannee ofitti qabnee haammannee bataskaana keenya kana dhaloota dhufuuf afaan kun babal'atee raawwatee akka itti fufu jechuun barbaada. Amantaan keenya sirna bittaatiin utuu hin taane kan bilisummaadhaaf iftoominaan geggeeffamuu danda'u ta'uu qaba. Dhaloonni kana barbaada. Sodaa malee gara fuulduraatti maal gochuu akka qabnu kan jedhuufi tarii kan darbe seenaan baay'eedha. Hanga reetamanitti hanga biyya kanaa baanitti as lafa qabachuu danda'e garuu Wallagga irraa waan salphaatti dhufe fakkaachuu danda'a. Tarii isin iddoo biraarraa dhuftan ta'a. Seenaa dhageessan qees badhaasaa faan warri liqatu gaanfan namoonni baay'een itti miidhamanii itti salphatanii itti rakkina gurguddaa ga'anii afaan kana dhootatti dabarsan. Lixa Wallaggaa irraa kan madde immoo ammayyuu galma ga'uu hin dandeenye ammayyuu hojiin isin hafaa ganaa isin hafaa. Hojii kana hojjechuudhaaf immoo yeroo gabaabaa gidduutti manni lubummaa Oromiyaadhaa hundeeffamisa jabaatee neetwoorkiin isaa zaraggaamuu qabu kan jedhuun qaban akka kootti. Ittiyyuun dirqama ta'a. Namni sinodoosii dubbatee dhageessu afaan Oromootiin afaan barbaachiseenii dubbatee dhageessu jiraachuu qaba isin keessa. Lammaffaa irratti xaqilaayee beeta kinetii keessatti shoora guddaa taphachuun kan keessan kana booddee. Maaliif yoo jettanii sinodoosii isa ta'u haagara sibgati isa ta'u giddu galeessa kan jiru xaqilaayee beeta kinetiidhaam. Hojii guddaa hojjechuuf kan irraa eegame neetwoorkii keenya addaan kutee rakkina ulfaataa kan nurraan ga'u yoo keessa isaan beenne ta'e sana waan ta'eef achitti wareegamuu qabdu. As uummati rakkina qabu. As miti amma qabsoon keessan gara oliitti inni guddaan nuyi jirra qabsoo dudduubaatiif waan ta'eef hin jedha. Inni kan biraani tamsaasa guyyaa ayyaana waggaa
qilleensa bitattanii tamsaasaa jirtan yookiis reediyoo jechuudha. Inni kun jabaatee itti fufuu qaba. Yeroo ammaatti jechuudha waa'ee mana lubummaa Oromiyaa kan beeku Musliima Makaanasiidha. Ortodoksiidha darbee jechuudha. Inni nu danqummoo isa kam yoo jettan keessa isa jirudha. Haa baratu haa dhaga'u haa dhiisu. Isin ammas sun kallattii qabatee guyyaa ayyaanaa, guyyaa cuuphaa, guyyaa ayyaana fannoodha, ayyaanota gurguddaa irratti dursitanii afaan Oromootiin dhalootaaf kan barbaachisu gaddisuun dirqama ta'a. Kan isinirraa eegamu ammas kan akka liqatu go'aniifaa yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran keessatti barruuleen adda addaatiin hubannoo guddaan uumamuu kan qabu, shoora guddaa taphachuu kan qabu mana lubummaa Oromiyaatiif kora qindeessituu kanarraa kan eegamu ta'a ammas. Eenyummaa keenya hubachuun isa jalqabaati. Namni eenyummaa isaa hin beekne ba'aa nama baatee deema. Amantii keenya erga beekne eenyummaa keenya beekne saba nu duuba jirutti ibsaa qabsiifne yookiis waan ifaatti kennuu qabnaan jedha. Manni lubummaa Oromiyaas ta'e waltajjii kana kan hirmanne inni jalqabaa dantaa uummata keenyaa eeguudhaaf qabsoon nuti mana amantaa keenya keessatti geggeessaa jiru. Lammaffaa irratti dantaa mana amantaa keenya. Kanaaf manni lubummaa Oromiyaa hundeeffamuun nu barbaachisa. Gaaffii keenyaaf deebiidha waan ta'eef ani ejjennoon koo kanuma fayyaa ta'a ulfaadhaa waaqayyo isin eebbisu. Namoonni baay'een wanta kana hawwaa kan turan jiru hawwanis tuu kana argin kan darbanis jiru namoonni kana bukkee gaan immoo carraa kan argatan immoo galateeffamoodha jechuudha. Kana maaliifin jedhanii seenaa keessatti afaanni amantiin tokko afaanni tokko eenyummaa saba tokkoodha jechuudha kan inni ibsu. Aadaa saba tokkoodha kan inni ibsu. Inni kan biraan immoo amantaa saba tokkoo ibsaa jechuudha. Kanaaf sabni tokko afaan isaanii seenaa yoo galmeessaa deeme aadaa isaa yoo ittiin calaqqisaa deeme amantii isaas ittiin geggeeffachuu fi mirga guutuu qaba jechuudha. Mirga guutuu qaba jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu mana amantaa akka magaalaa keenyatti yoo ilaalle manni amantaa hedduu jiru. Mana amantaa hedduu jiran keessaatii manni amantaa Ortodoksii isa tokkodha jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii kuni tokko hojii hafuuraa geggeessuun alatti hojii misoomaa geggeessa jechuudha. Harka qalleessa baay'eetu jira magaalaa keenyaa. Harka qalleessa baay'ee deeggaruun even barnoota illee keejii jalqabuun wantoota isaan hojii misoomaa geggeessan jira jechuudha. Inni lammaffaanii manni amantaa kamiyyuu akkuma barnoota barsiisu keessatti waa'ee nageenyaa barsiisa jechuudha. Nageenya labsaa jechuudha. Kanaaf manni amantaa misooma geggeessuu fi nageenya labsu kuni bu'aa magaalaati jechuudha. Bu'aa biyyaati jechuudha. Bu'aa biyyaa wanti ta'u kun immoo namni magaalaa kana keessaa mana amantaa dhaqu tokko maajoriitiin yookiin harki caalu saba baay'inaan heddummatee dhufu yoo ta'e sabi baay'inaan heddummatee mana amantaa dhaqu tokko waa'ee nageenyaa labsoote waa'ee nageenyaa sana afaan beekuun yoo itti dubbate bu'aa magaalaa bu'aa biyyaati jechuudha. Siyaasa miti jechuudha kun. Bu'aa biyyaa waan ta'e kan ammoo manni amantaa tokko waan bu'aa biyyaa ta'uu danda'u tokkoon ittiin hojjedha yoo jettee ittiin hojjechuun seera miti bu'uura jedhuun qabu jechuudha mootummaanis. Inni kan biraanii hojii misoomaa geggeessiti jechuudha. Hojii misoomaa geggeessitu kana manni amantaa kamiyyuu galii miseensa ishee irraa argattuun geggeessiti jechuudha. Hojii misoomaa geggeessitu. Galii miseensa ishee irraa argattu kana afaan miseensi ishee ittiin beekee heddumminaan galii kana maddisiisee ittiin immoo misooma kana geggeessuu danda'uun yoo dubbatte yoo ittiin beeksiste yoo ittiin wanta gochuu barbaadu sana raawwatte galii biyyaati jechuudha. Misooma biyyaati jechuudha. Kanaaf an walumaa galatti waan hin jechuu barbaade buurumaanii mootummaan afaan saba kamiyyuu kabajamee namni kamiyyuu sabii kamiyyuu afaan isaatiin wanta geggeeffachuu barbaadu kamiyyuu akka geggeeffatu amantaa mootummaadha jechuudha. Kanaaf ammasitti anis wanti hin dhagaa'iru waan barannuu qabnu kana harki caalu waan afaan garaagaraa haasamu hubachuu waan hin dandeenye afaan keenyaan yoo bal'isnee dubbanne irra caalaa amantaa kanaaf namni sirriitti hubatee waan galateeffachuu qabullee galateeffachuu danda'a. Waan qeequu danda'ullee qeequu danda'a. Bu'uura jedhudha jechuudha. Bu'uura mata duree saba tokkoo tuquuf walitti qabame miti jechuudha. Wanti amma ammaatti dhaggeeffachaa jiru yoo jiraate iyyuu jechuudha.
buurumaan immoo Oromooni sodaan qabu jechuudhaan karaa kana maaliif sodaan hin jiru Oromoon buurumaan saba ammatee jaalalaaf nageenyaan saba wajjin buluu beeka jechuudha aadaa seenaa achi dhufasaa dabarsaa dhufedha jechuudha maaliif wantooti afaan Oromoon yoonni afaan Oromoon dhaggeeffachuu afaan Oromoon barachuun qaba afaan Oromoon kana ta'uun qaba jedhee wanta dubbatamu tokko bu'uura hiikoo siyaasaa qabaachuun qabu jechuudha mirgaa jechuudha kun bu'aa biyyaati jechuudha waan bu'aa biyyaa ta'e kanatti immoo nuun sirnaan itti fayyadamne rakkoo yoo qabaanne illee rakkoo keenya bifa maree qabuun bifa sirriitti namni kamiyyuu hubachuu danda'uun kaayyoo qabnu sanallee sabni kan biraallee bifa sirrii ta'een akkaataan hubachuu danda'uuni hubachiisuu danda'utu nurra jiraata. Wanta jirudha jechuudha dhaamsaan gabaabatti dabarsuu barbaadu sodaan kanaan ol qabateesi dhimma kanaan rakkoo kan biraatu saba kan biraa irratti ka'uu danda'a. Sodaa kan biraatu jira kan jedhu akka magaalaa keenyatti hin qabnu jechuudha. Kanaafanii walumaa galatti keessummoonni nu gidduutti argamanii haala baay'ee tasgabbii qabuuf duudhaa saba kamiyyuu bifan tunneen garuu immoo afaan keenya gabbifannee afaan keenyaan namoota afaan kan biroo waan nuun dubbannuun dhaga'uu hin dandeenye kana biraan ga'uu qabna jedhan kana maqaa bulchiisa magaalaa Gimbiif namoota as jiraniin galateeffachuun barbaada galatoomaan jira galatoomaa.